waan alaal kam namumaa guban qabuun kanaafuu ammaati dhalaa Itoophiyaa babbareedduu sani dhalaa Itoophiyaa keessa babbareedduu qaqqacalee diddiimtuu tagartee nyaara unoo kuulaa hunda Itoophiyaa dhiiseetiin deeme amma asitti wanniin amma tanaati sammuu rabbashtuuf maalabiifi. Dhuga waan ta'an. Kadir dubbii kanaan dhugamoo sobattaan? Dubbii tamiin. Wajji dhaloota mannaa wajji gangaloota wayyaa. San dhalaa gaafadhu makamaasii kunnuufi miti dhalaa foonee. Lakki ati sin gaafadhe dubbii kanaan sirri moo sirrii miti jettaan? Dhalaa gaafadhuun jeebarsan makamaasii kajaraati isaaniif baafate maas manguddoon oguu walitti araarsitu siin hin jettu bara haadha manaatiin wajji dhaloota irra hojii gangaloota hojii jaaniiti isiin jaan warri maas dhalumaan jaan malee dhiiraan makamaasa kana isaa warra makamaafameef dura gaafadhu kaa ibsa. Warra makamaafameef maal turan maattu wani jee wajji dhaloota wayyaa moo wajji gangaloota wayyaa? Ayyoo na gaafatte moo wajji gangaloota wayya? Taanuma jeegaa ati beekaf sodaatee annan jaa. Laal ibsa iyya. Tokkoffaa ani kun nama laal amma asiis jaartii takkaan qaba achiis jaartii takkaan qaba asiis amma yoo mana kanatti dhufee mana olii kanatti mana duraa kanatti hangafaa kanayyuu waa dubbadde galgala qixaaxa biraati. Saniifuu afaan kiyya kana eeggachaa waa dubbachuun qaba. Saniif Odoge wakorooti alfuufa dhuguuta gisee fida. Maali kuma gaafadhu kun oni jirti. Wallaahi. Gaafadhu kun osi bira jirti mi gaafadhu ibsa. Kadir onnee qabaattee barati onnee qabaattee naaf irra. Yaa rabbii qiyyee onnee qabaattee naaf irratti hin fuutu jechuu deemaa bira. Unoo laal isiinuu muutti si goote la garta. Onnee qabaattee naaf irratti yoo fuute an simbaana gaafa san naafi gaggara galcheetti narrabsa. Siifin jaartii teessanii fin uffata aadaa jaartii teessanii naatti uffata aadaa waan Abibi ibsa. Mee kaan jeeti mee takkitii tana qofana mee takkitii tana qofaan gaafadha naafi mee naafi sii tana mee waliin nu dhiisi ibsa mee ogguma takka walitti haasoo waan jettu isaati. Ogguma takka walitti haasoo illee namaan hin jettu yaaqi way. Haasaa bakka. Ifumaan cufa arraba jalaa nafitte. Bakka haase. Oo ibsaa. Salam. Nagaa. Nagaa. Waan si jedhu dhugaa baana wallahi gaafii tana naa deebisi gaafii takkaan gaafachuu barbaada ayyamamtuudha naa deebisuudhaaf. Yes. Okay. Jaarsi kee silaagaa dur taate aniin jaarsi kee zinaa godhuudha moo laal zinaa godhee dhiifama si gaafachuudha moo dhalaa biraati wajjiin rafee dhiifama si gaafachuutu irra si wayyaadha moo dhiifama gootaaf moo fuudhee eegas booda masaanuu fidee dhiifama yoo si gaafate irra dhiifama gootaaf. Zinaa godhee yoo na gaafate dhiifama rabbii yoo gaafate irra godhaaf. Unoo laal ummata kana qabna nuti akka ummatti maraanne nuti. Gaata maaltu nu maraachine? Godi Kadir bakka maayama si godi. Akkana qabna maaltu nu maraachine jettee eega duraatti nagalagisiisin Isaan barra Kadir ate fuutee wajjin maarree wanni gootee sodaatiin itti cabsi goota ko qabaminarra. Abshir ati chaarjarri itti suuqamuudhaa miti harkashiin argaa dhageetti jibban. Maqaa inni narratti fuudhee san argaa dhageetti jibbite dhalaani. Maqaadha narratti fuudhee akka waaqa narratti fuudheen tura akkamiin ilaalan beektaa akka waan isheen tun irdhuu gartee ati irra tokko qabu akka nama harma tokko hin qabnee takka gartee. Duuba ati mee ibsa mee maayyee ati mee akka sammuun teessee yaadutti fuutee dhiifama gaafachuu irra wayyu. Bar mee ati sammummaan teetu mee ati anamma azaabaa fi naafii keessaa tokko filadhu yoo naan jaan ati kan filatta mee dhalaa fi mee fakkeenyaaf ati jaartii teetii fi azaaba keessaa kan filatta. Jaartii teeyyan filadha maaliif azaaba filadha? Los saalan haya akkasii miree
jannataa fi jaartii ta'e keessaa tokko filadhoo siin jaano. Firdoosi achiiraa jiran dur firdoosi nuuralee inni jiraara jannata keessa maal jechuudha. Haaloo saalan duuba mee fakkeenyaaf zinaa tana gootee isi dhiifama gaafattamoo rabbi dhiifama gaafatta. Tun dubbiin jalqabu bar dubbiin tun keessa fuu bar qixaanni bar nama jaartii qabu osoo jaartii qabu zinaa godhe bar ajjechaa jedhanii harkadir. Laaligaa. Akkamitti ishiin akkamitti dhiifama sii goote meeshiin yoo dhageessu. Nu akkanatti akkana jirraa nu quba qabaadhaa warri gartee jaartii qabdan takka tuqaa. Takka maal godhe tuqan qadir. Takka tuqaa jaartiin teessan hundi akkanuma jarri akkuma miimooriin isaanii akkumatti kun olaal uumamni isaanii kana nuti uummata akkanaa kana qabna. Warra bar ammaas ibsaa kiyyoonni naa jaabisiimume. Oguu ammaati ni kamtii jaartiin ma jaartii wajjis jiraattee faamilii wajjis nama jiraatti dhalaayyuun illee kophaa mana tokko keessa hin jiraattu namaa wajji jiraatti gaafa san isaan kan galchuu maarree goggodhu isaa mana keessaa jireenya lama yaada isaafin akkas godhe isaaftu ganama ka'ee maarree irraa godha jaarsara mana gaafa mana keessan jirtus huccuu abbaa keetii miicitaa taganda keessan miicitaa waan achi qabaa ga'utaa garuu dhaqqabatteetu gaafa san nyaaras ni soqqatta gaafa san ni dhidhiqatta hinnas ni diddibatta shittoos urgeeffatteet huccullee gurdinnaa samiijii malee shii ta'uun uffattu gaafasis gaafa abbaan ganamuu intala akkana taara gizee ijoollee ittuma deebitu. Nan bitan gaafa heerumtan immoo maaltu akkasitti isin darbisiise gaaffii lammaffaa. Warri of darbuufaa darbu I am kiyoon gaafadhu isa laa ilki jibayattee kootu laa dhugaa rabbii samii dubbatu warra inni abaaramtaa koo dhugatu. Rakkoon barni beektaa laalama rakkoon nama keenyaa kun barlaa dooktarnaa fi irra ilaalin amma fakkeenyaaf ayyoonii rakkina dhalaa dubbadde akka waan inni hadiir fakkeenyaaf akka waan gartee hadiir naafi dura dhiiran dhalaan beene yookaan isii booda dhalaan harkini wooma kee qofarratti hundee dubbatan beete yaani jechuun nama fakkeenyaaf dhalaan teenya waan akkana rakkoo kanaa qabdi waan akkana sirreeffadhaan jaami. Si naafi rakkoo qabaa jaan yaani amma fakkeenyaaf ati qofa namni dhalaan Oromoo naafi qofa Oromoon naafi Oromoo alas naafi Oromoo naafi nama kana hunda dhale jechuudha la kanaafuu akkasittiin fudhatina amma naafiinis yoo fakkeenyaaf dhiira Oromoo irraa rakkoo dubbatte dhiirti Oromoo ka dhiira qofaa miti waan nuti hojjirruuf tarii fakkeenyaaf rakkoo namee duratti agartee as baay'ee dubbachuu dandeessi agartee. Ittoof. Annaa gaa'elaa nu seen ittoof hadir. Akkasii ammas wanni hin arge ibsa kalee subhaanallahi ta'ala subhaanallahi rabbiin ol ta'e. Minciyyoo takka tamaal jettuun arge maallaqa na jalaa nyaatanii maallaqa narraa nyaatee jette laa mucaan waggaaf ijee saddee akkamis irraa nyaatee jaaniin ajaa'iba bala. Waggaaf ijee saddee guutuu takka addan baanee jettee laalla takka guyyaa tokko waggaaf ijee saddee guutuu takka addan baanee hojii jirra inni immoo ijee saddee qofa wal goonee jee kijibee jetteen. Waggaaf ijee saddee qofa wal goonee jettee jee kijibee isaan isin kijibee jetteen wallahi kun oliifii san nama 200 wayii daawwachaa ture ijoollee kalee maallaqa nurraa fuudhan jettee as gubbaa deemu takka Dubaay. Jesa de guutuu waliin goone amataa fi jesa de wal goone ni kijiba amata takka irraa hirrisee jette mucaan ammoo maal jeen tokko felfelaan ni kaa wal godhatanii duuba hanga san keessa jennaan ni kaa waliin godhanne isumaan na didee. Agarte alatti waggaa fi jesa de guutuu akkanatti maallaqa hunda fidanii hojii jiraatanii yoo ni kaadhaan ammoo nuti hojii jiraannee. Amma mucaan sun ni kijibeef ta'anii miti. Mucaan sirruma jeewu. Odoo warra ni kaanis ta'ee laa dhaggeeffadhu. Baatiin guyyaa 30 qabdii miti. Guyyaa 30 san keessa guyyaan 7 hawaan isaaniiti. Guyyaa meeqaaf? Sangaa kaalkuleetara ibsaa kiyyaatummaan akkuma eegalte fiti. Siifin isaa baa dhaggeeffadhu. Ati naa isaan. Siifin isaa baa. Guyyaan 7 hawaan isaaniiti mi? Jami sadii afaa miti.
ajaa'iba onuma hisaabde wallahi ati barsiisaa herregaatiin saa ibsaa keenya Maali siibini ma waan dhalaa ta'e dhalaa Oromoodha. Guyyaa 23 kana keessa haya anjattus Kadir. hayya boo hayyee inja jiraame hayaa bira kutee akka aadaa teenya Geessee rakkoo Oromoo rogeessan haasa'u jira. Qaalichi amata baatii 8 qofa akka jiru dhuguma baana. Guyyaa 23 san keessa dhalaan Oromoodha. Guyyaa tokko iddoo jaampi gochuu malee hin taatu. Ana harreeteetti sin jetti. Takka ammoo sapiraas godhuu qabda. Si galee guyyaa 23 kana bakka lamatti adda fuudhe. way ajaa'iba bakka lama fuudhe Mee ati Kadir adha duniyaa boru akhiraa addunyaa tanarra jiraatta. Gaafa wal fuutanii amata bira dabartan guyyaa waan isaanii saniin ala takkaa idduun baane jiruuf deemtaati. la abibii qiyyee ibsaa dhaggeeffadhu Yaa wallahi. ani laa dhaggeeffadhu keessattuu shamarran arsii bahaa laal dhaggeeffadhu shamarran arsii bahaa yoo dhugaa dubbanne anta arsii lixaa nagaree tanumaan harkeen paarsa Ayyee. keessattuu shamarran arsii bahaa ana reeteeti yeellam wallahi namni oowwaan akka qiyyaa kun namni dhalaa takka irratti hin amanne shamarran arsii bahaa yoo fuudhe wallahi waan kanarraan komatamu dhugaan siin jaa ana reeteeti maarre yeellam Shamarran arsii baatu eenyummoo naaf ifaadha. ani abibii qiyyaa na balu jee maqaa dhee ati qoy maa kana dubbina barbaadde hay Okay, shamarran arsii baati. Bakka shamarran arsii baatiin alatti shamarran kaan 23 isaaba kiyya fita daga biro Kadir. Mucaa isaan akka jarri jaarsa isaaniitiif wallahi gizee hunda jaayiza jaarsa isaanii gizee hunda ayyisaa osoo isiin laal maaliif unoo maal jeetii sii maqaa ni qayyatu. anta nama ni bootan anta nama Tana adda baasire teenyatis ta shamarran kutaa biraatis warra qayyachuu walloodhaa dhiisi an akkasittiin dhagee qayyachuu walloodhaa beeka jaan numa jaangaan akkasittiin beeka mucaan Dubaay sirri jira beeka. Baatii 8 kajee dhuguma baana. Yoo baatii walitti saabdee guyyaa 30 wanni Awoo ibsaa kaalkuleetara edaasaniif godhu jirta. Wallahi billahi barlaan akkana jette wallahi ibsaa kiyya fee dhugaa bagatti na deebifte. Laal maal jette beektaa? Ani wallahi kiin jeen yaa obboleettii bara ol seeneetiin keessa na baasani ati hin taatu deem jaanii edaa namni nama akka dubbatu fedhani. Akkam jette mucaa qarshii maqaan isaa eenyu Imraani moo maali jette maallaqa irraa fuudhe.